Miidhama jechuun maal jechuudha? Yookiin sigigaachuu gadaamessa hormaata. Shamarran keenya hedduu rakkoolee kanaan lamaaniin hedduu kan baay'ee miidhamaa jiranii fi akkasuma miidhamaa fi sigigaachuu gadaamessaa kan addaan baasanii hin beekne. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu amantiif kutaan osoo waliin qoodin jirra jirtu isiniin jedha. Gaafilee hedduudha kan gaafatamu kan hedduu nama yaachisuu akkasuma immoo nama gaddisiisu. Shamarran keenya miidhaan isaan keessa jiran keessattuu jechuudha kan mana Arabaa keessa hojjetan baay'ee yaachisaa fi gaddisiisaadha. Akka fakkeenyatti gadaamessa isaanii hedduu sigigaatee kan ala bahe parsantii baay'eedhaan kan lakkaaman kan keessaanis na gaafatan akkasuma mootuyyuu kan qaanfatan jechuudha. Akkaataan gaafii isaanii qaama kiyya irratti dhiitaa wayiitu gadaamessaa kiyyaa jira akkanatti afaan bakka marsaan laguu bahuunitti jedhanii gaafii akkasii na gaafatanii. Inni kun sigigaachuu gadaamessaati. Namoonni tokko tokko kintaarotii jedhantu achiin na bahee jedhanillee kan gaafii kana na gaafatantu jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha waan kana ofirraa fuudhee osoo hin tahin gaafa jalqabaallee waan kanarratti gadi fageenyaan kan viidiyoo dubbadhee viidiyoo hedduu hojjedhe isa kana namni hedduun laalee sodaa of keessaa baasanii namoonni hedduulleen akkasuma hojjechuu viidiyoo of tahee namoonni hedduulleen na gaafachuu fi mana yaalallee sodaa malee dhaquu danda'anii jiranii. Alhamdulillah kun ammoo dadhabbii kiyya jechuudha. Akka waan dadhabbii kiyya milkaa'ina dadhabbii kiyyaati yookiin milkaa'ina karoora hojii kiyyaati. Ammas jechuudha shamarran keenya akka gadi fageenyaan waan kana xiilxaltanii ilaaltanii hubattanii irraa fayyadamtanii fi akkasuma mootuyyuu ogeeyyii fayyaa hedduu jala waa'ee fakkeenya fi sigigaachuu gadaamessaatiin wal qabsiiftanii odeeffannoo sobaa qofa osoo hin tahinii odeeffannoo dhugaallee fudhattanii osoo wal dhaanamtanii baay'ee bareedaadha. Tokkoffaan sigigaachuu gadaamessaa waldhaansi isaa akka aadaa biyya keenyatti shukkuummaa qofa jechuudha kan sirriitti deebisu. Akkasuma mootuyyuu yeroo har'aa kana ogeeyyiin garagaraa mana yaalaa irrallee marfee kennuun akkasuma kiniinii kennuu sammalee jechuudha. Dhukkubbii garaa kana akka itti furuuf jecha akkasuma mootuyyuu sigigaatee hormaanni gara duubattis kan miliqee akkasuma kan alatti bahee jedhe sababa kanaan dhukkubbii garas tahee dugdaa akka irraa hir'atuu fi marfeenis kan kennamuuftu jira. Akkasuma immoo kiniinii kennamee fi yeroo muraasaaf kan irraa hir'isutu jira. Garuu yeroo ji'a takka lama fudhatanii jedhan kan itti deebi'ee dhukkubuudha. Akkasuma mootuyyuu keessattuu karaa dheeraa yoo deemanii beela'anii fi hirriba dhabanii akkasuma gara gogiinsan kan dafee itti deebi'uudha. Kana malee jechuudha ogeeyyiin keenya kan mana yaalaa irraa waan kana gadi fageenyaan hojjetaa jiran infekshiiniis laalanii jechuudha mana yaalaa dhayxanii yoo jettanii gadaamessaa sigigaachuu qofa osoo hin ta'in namoonni kennan qaanfatanii infekshiin illee irraa bilisa taatanii namoonni keessattuu biyya ambaas ta'ee biyya keessa infekshiinii gadaamessaa kana haawwaleen keenya duraaniin akkasumatti kan hedduu heessisuu fi akkasuma mootuyyuu hedduu nyaanyaatu. Kana yoo jedhu namoonni gara hiikaa biraatitti kan hiikanii fi namoota kanaaf dantaa kan hin qabne jechuudha. Dhaloota amma booda dhufuuf namoota narraa fayyadamuu barbaaduu fi yoo isiniin jedhu qaamni saalaa isaanii hedduu kan hooksisuu fi akkasuma mootuyyuu hooqinsa furmaata dhabaniidha. Kana haawwatiin keenya hedduu kan ittiin rakkataa turani. Inni kun infekshiinidha. Baakteeriyaa yookiin faangasiin balfa adda addaatiin wal horee akka qaamni isaanii infekshiinitti jijjiiramee hooksisu isaan godha. Hedduu kan hoosisu jechuudha. Shamarran keenya yookiin haawwaleen keenya hedduu waan kana yoo gaafattanii jettan keessattuu namoonni hedduun maatii kiyya gaafadhee waan ati jettu kana milkaa'ee jira warri jettanis galatoomaa isiniin jedha. Kanaafi namoota biyya keenya keessa jiranii shamarranis tahee haawwalee keenya bira dhaabbannee waan kana sodaa malee akka yaalaman akkasuma mootuyyuu shamarran keenya kan mana Arabaa keessa teettan viidiyoo kana dhageettan namni hundi sheer godha laayik godha. Dhugaa rabbii yoo barbaadanii jettan sabskiraayib naan godhina viidiyoo kanarratti. Sababiin isaa rakkoolee guddaan shamarran keenya miidhamaa waan jiranii fi infekshiinii gadaamessas tahee akkasuma ammootuyyuu sigigaachuu gadaamessaa irratti baay'ee kan rakkachaa jiranii fi baay'ee kan saaxilamaa jiranii akkaataan mallattoolee dhukkubbii dugdi dhukkubuu fi akkasuma mootuyyuu garaan isaanii hedduu dhukkubuu itti ulfaachuu yeroo marsaan laguu dhufu qaama saalaa irratti gadi ulfaataa. Kana jechuun yeroo fincaaniif hin taa'allee jedhanii hedduu kan gadi isaan dhiibuu fi akka waan kuwaasiin wayii isaan yookiin kubbaan isaan keessa ruutitti hedduu humna kan qabu gadi dhiibuudha. Isa kana hin beekani namoonni tokko tokko darbee yeroo fincaanii insinjaaban yookiin fincaan
dhiqatan qaama fi qulqulleeffatan afaan balbala marsaa laguu bahuu irratti yeroo tokko harka namaa kan dhahee wantoonni jechuun akka foonii tahe quba isaanii kan dhahuudha. Kana jechuun namoonni hedduun warri dhiiras jechuudha asumaan yoo dhageettan viidiyoo kana barachuu fi namoota hedduu obboleeyyan keessanis ta'e haadha manaa keessan akka hubachiistanii yaala gaarii gootanii fi bira dhaabbattan abdiin isinirraa qaba isinin jedha dhaamsa kooti. Kanaaf shamarran keenya gaafa waan kana argan nadhii tahee jedhanii kan qaanfatanii fi kan hin himanne yookiin ammoo kan sodaatanii of duuba deebi'anii kan ufis hin yaalle jechuudha. Osoo akkas jedhanii isaan sodaatanii booda ammootuyyuu gadaamessaan kun yookiin hormaanni keenya haaluma salphaa taheen erga afaanirra gahee jedhee mucucaatee alatti bahuuf guutuun isa karaa salphaa fi waan salphaa qofa barbaada jechuudha. Akka fakkeenyatti waan ulfaatu ol fuudhuu fi hirriba gahaa dhabuu, nyaata gahaa fi akkasuma ammootuyyuu dadhabbii yeroo dheeraan karaa dheeraa deemuun wantoota kanaafis nu saaxiluu danda'a. Kana qofa osoo hin tahin gara gogiinsis parsantii 90% waan kanaaf nu saaxila. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti dubartii takkaadha yoo garaan na gogu hedduu jechuudha miidhamni hormaatas tahee garaa kan namatti ka'uudha. Gara gogiinsi rakkoolee hedduu kan nurraan gahuu fi mar'imaan kennaallee akka infekshinii adda addaa kaansarii mar'imaanii godhannu nu saaxila. Waa'ee gara gogiinsas kanatti irraan dhaabadhu irraa isiniif hojjedha. Viidiyoo hedduus hojjedhee namoonni hedduullee furmaata irraa argatanii jiranii haala mana keenya keessatti tahe aadaa qoricha aadaa jala bu'ee hordofee dadhabbii hedduudhaan viidiyoo isiniif hojjedha. Isin ammootuyyuu garuu waa'ee gadaamessaa irratti hormaataa irratti dawaan isaa maalidha jettanii warri namoonni hedduu na gaafattanii obsaan na eegdan infekshinii gadaamessaatiif dawaan isaa yeroo hedduu barsiisee jira. Aaras jira. Aara yoo jedhu muka qayyaa qofa osoo hin ta'in qorsoota mana keenya keessatti walitti maknee akka absuudaa, shunfaa akkasuma ammootuyyuu wantoota baay'ee jechuudha kan barsiisee jiru. Kana malees jechuudha kan saafatti nainee keessa teennullee danfisne barsiisee jira. Inni kun infekshinii kan garatti dhuyne infekshinii gadaamessaa keenyaa keessas akka dhaqqabe saffisaan dhiiga keenya qulqulleessu akka dhugnullee isiniif hojjedhe viidiyoo hedduu barsiisee jira. Garuu jechuudha qilleensa qaama gadaamessaa hormaataa shamarran dubartii yeroo deetti seenuufis tahe akkasuma ammootuyyuu infekshinii karaa aaraatiin akkaataa itti ofirraa balleessinu muka qayyas tahe akkasuma qorichoota walitti makaadhaan akka hixaanatitti aarfannu hedduu barsiisee jira. Viidiyoo kiyya jala bu'aatii fayyadama irra ilaala. Kanaafi akkaataan ammootuyyuu gadaamessaa keenya kan sigigaatee deebisnu karaa mana yaalaatiinis osoma danda'amuyyuu mana yaala dhayxanis namoonni hedduun marfee fudhataa haala saniin jechuudha. Irra caala erga marfee yookiin kiniinii san geessitanii ogeetti yookiin ogeeyyii waan kanarratti qaruutee tahan kana jechuun dandeettii cimaa qaban. Dandeettii jechuun namni kan namaaf kennu osoo hin tahin kan Rabbi namaaf kenne jechuudha. Ogeeyyiin aadaa biyya keenya keessatti nama cabes kan deebisanii fi akkuma baratame lafee caccabee butute waliin kan deebisanii fi foon ciccitee jedhe waliin kan deebisan. Kuni aadaa biyya keenya qofa osoo hin tahin akka addunyaa irratti kan baratamee fi asiin dura namoonni jaarraa meeqa dura kan haala kanaaf fayyadamaa turan osoo qorannoon adda addaa hin jiraanne jechuudha. Kanaaf hundi keessan namoonni shamarran waan kanaan saaxilamtan gadaamessaa rakkoolee gadaamessaa namoonni garaan keessan sababa miidhama mar'imaanii osoo hin tahin miidhama gadaamessaa sigigaachuu gara keessattis tahee dugdatti mallattoolee isaa isiniif himee jira. Viidiyoo hedduu keessatti hojjedhee jira. Asirrattis mee xiqqoo isiniif himaa isinitti hin dheeressu. Mallattoon isaa tokkoffaa irratti akkuma riif isiniin jedhe yeroo marsaa laguu garaan hedduu kan isin dhukkubuu fi kana jechuun muraa marsaa laguu isinitti hin fakkaatiin adda ka tahe jechuudha. Dugdi hedduu isin dhukkubuu akka waan dugdi keessan afaan addaan banee akka waan hedduu lafeen kun addaan fagaateetti isin dhukkubuu. Inni lammaffaa namootuyyuu marsaa laguu yeroo isin dhufu baay'ee kan isinitti gad ulfaatuu fi qaama saalaa keessan akka waan waacitee gadi bu'uu hedduu akkasuma ammootuyyuu fincaaniif yoo gatteettan kan gad isin dhiibudha. Kuni mallattoolee sigigaachuu gadaamessaati. Akkasuma ammootuyyuu sigigaachuu jechuun bakka sanii socho'uu jechuun namoota garii hin galu tahuu mala bakka sanii socho'uu hormaanni keenya bakka uumaa Rabbi uumerraa socho'uu mallattooleen isaa kana qofa osoo hin tahin karaa biraallee hin jirani. Akkasuma ammootu akkuma riif isinii himee yogguu garaan isin goguu akkasuma yeroo isin jabaatan yookiin fincaan dhiqattan qubni keessan yeroo tokko dhahuu yeroo kaan baduu wanni kun deebi'u akka waan dhiitan wayii bahee deebi'u jechuudha. Kana namoonni hedduun na gaafataa jirtanii irra caalaa kan isinii dhaamu'anii galtanii uf yaaluu fi hojii ulfaataa irraa fagaachuu akkasuma immoo yaada dhiphinnaa fi hiraara sodaachuu rakkooleen gadaamessa yookiin sigigaachuun gadaamessa lubbuu keessan irratti waan addaa fiduu osoo hin ta'in infekshinitti yoo jijjiiramee jedhe sababa ala jiruuf jecha qaamni keenya warrigee tuttuqaa fi akkasuma immoo foolii adda addaa irraa qaama keessa taa'uu qabu foon waan ta'eef alatti waan baheef infekshinitti jijjiirame infekshinii sun kaansarii jijjiirame
lubbuu keenya baasullee ni danda'a jechuudha. Kun adeemsaanii haala ammasitti argitanii fi viidiyoo cinaa kiyya kanatti argitan. Viidiyoon kun viidiyoo sigigaachuu gadaamessaa deebisuu fi akkasuma immoo viidiyoo mucucaata yookiin bakka isaati hormaanni yoo socho'e kan deebisu. Kana qofa osoo hin tahin miidhama gadaamessaa guutuu kan alatti bahellee yeroo dheeraa fudhata malee kan deebisuudha. Waan kana yeroo hedduu irratti hojjadhee jira. Silaa isin bira jiraadhe shamarran keenya akka isinii himu kanaan yaadan isinii hojjadhe osoo danda'ame fedhii rabbiitiin isinii deebisee hedduun gammada. Garuu isin bira jiraachuu hin dandeenye, qorichas isinii erguu hin dandeenye. Waan danda'een chaanaala kanarratti waan tokko waan dhimma shamarranii irratti tahe nin dubbadha. Shamarran keenya kan infekshinii adda addaa qabdan mana yaalaa dhaquunis qorsaan amma isinitti himellee hedduu fayyadamtanii irraa milkooytanii jirtanii ammas fayyadamuudhaan waliif sheer godha, waliif qooda. Viidiyoo kana yoo barbaadan anaaf namni haaraa taatan subscribe godhina. Maaliif jennaanini an subscribe irratti barbaadu osoo hin tahini amma kan barbaadu gaafilee hedduu jechuudha kan qalbii na cabse obboleeyyan kiyya hedduun kan garaana nyaatan rakkoolee adda addaa waan kana jechuudha. Isaan osoo hin beekin waan amma isinitti himu kana hedduu kan saaxilaman namoonni hedduun haala kanaan jecha wallahi maal subscribe nama barbaachisa nama jechuun bakka qalbiin namaa kun namarra cabaa. Ijoolleen hedduun baay'ee dhukkubsatanii himachuu qaanfatanii dhukkuba kana afaan isaa wallaalanii maalidha jechuun inumaayyuu galuu fi didee isiniin jedha. Kanaaf irra deebi'ee ammas infekshinii gadaamessaatiin akka hin saaxilamne shamarran keenya kan biyya OA keessa jirtan keessattuu uffata jalaa guyyatti yoo xiqqaate al 2-3 jijjiirachuu qabdanii. Garuu wagguu hirribaa osoo fayyadamuu baattanii waan akka surree qumxaa babal'aa godhattanii raftanii akka qaamni keenya qilleensa argatu akka dhukkaamamne isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoo kana daawwachuun namoota hedduu bira akka ga'u mallattoo laayikii cuqaasuun hiriyoota keessaniif obboleeta keessanii qooda. Horaa bulaa isin jaalladha. Oromoo koo guutuu fayyaan faaya waan arge irraa isiniif